Asoosama dheeraa dhiigni dhiigan dhabu. Barreessaan Jawaaroo Naaqaawu. Kutaa tokkoffaa. Finfinneen magaalaa namoonni miliyoona hedduun lakkaa'amu keessa jiraatudha. Waajjirri Gamtaa Afrikaa Finfinnee keessa ta'uun isaa Finfinnee magaalota Afrikaa biroo irraa adda taasiseera. Waa'ee Finfinneetiif jecha goonni hedduu lubbuu isaa qaalii dabarsee kenneera. Bara ijoollummaa keenyaa yeroo saawwan tiksinu sana sagalee qaqalloo teenya saniin irraan gadee kaachisee Abbabee Tufaa, irraan gadee kaachisee Abbabee Tufaa, garaa irraanfatanatti kaastee cufaa, garaa irraanfatanatti kaastee cufaa jechuun keenyas waa malee hin turre. Finfinneef jecha barataan kuma hedduun lakkaa'amu tumamee madaa'eera. Kana soo tumamuu madaa'ee lubbuun baates yaraa miti. Barreessaanis irraa hin hafne. Yaada isaa waraqaatti elmee namaaf areereera. Daldalaanis, barsiisaanis, qonnaan bulaanis yaadeera. Iddoonnee isaanii dhiita'ee madaa'ee nan tuqinaa yoo na tuqxan nan dhiigaa waan jedhu fakkaateera. Kan geerrarus hin dhiifne waa jedheera. Weelli isaanis yeedaloof walaloon bareechee miixateera. Bishaan Addis Ababaa ol xuruurammoo gad xuruuranii, ol xuruurammoo gad xuruuranii. Dottootiin adungadhu durattuu maqaan irratti tuulanii. Silaa shaggariin bayaa shaggaritti kooraa fannisanii. Silaa sibiran dhufaa sibiratti ijoollee raffisanii. Ijoolleen hin dubbattuu shurrubbaa lashgootee nan dhungattuu jedhee aartistiin yoo jaalalleessaa jaalala tabsiisu. Dhaamsisaa hundaaf ifaa miti malee warraansa qara qabuun waraanee itti rakkiseera. Wanti Finfinnee keessatti hojjetamu kanaaf san jedhee himee fixee hin danda'u. Jireenya koo Finfinnee keessatti dabarseen waa hedduu taajjabee argeera. Kan haqa qabu haqa isaa dhabee namarraa kophaatti ittifamee mana hidhaatti waanjoo gabrummaatiin camadamee kan reebbamu lakkoofsaan hedduudha. Kan otoo seera cabsuu taayitaa argatus hin dhabamu. Kan qabeenya horatee mana walirraan ijaaree samii keessa ol fagaatee siree kaayatee jiraatus danuudha. Kan waan nyaatu hin qabne kan akka beeyladaa karaarra jiraatus tokko lamaa miti. Bariiteen daa'ima baay'ee bareeddu, kan basaqni kaarruu ishee fagoodhaa namatti mul'atu, kan konkonni funyaan ishee konkona rasaasa fakkaatu, kan fuulli ishee bisii bilchaate fakkaatuuf bifaan magaala akka bunaa wayi. Abbaan ishee eenyu akka ta'e hin beektu. Haadha ishee Almaas Hordofaa wajjiin daandii irratti guddatte. Bariiteen intala qacalee umrii ishee olitti yaaddudha. Jireenya gadadoo kan guyyaan halkan immoo guyyaa namatti ta'u keessatti dhalattee guddatte. Bariiteen yeroo hundaa umrii daa'imummaa isheetiin maaf akka daandiirra jiraatan abbaa ishee eenyu akka ta'e, firri ishee eenyufaa akka ta'e haadha ishee gaafatti. Haati Bariitee gaafii ishee hundaaf deebii deebisuu dadhabuu isheetti gaddaa. Gaafileen kunniinis gaafii Bariitee qofa osoo hin taane kan ishees akka ta'e keessa isheetti dubbatti. Bariiteen gaafii kanneen yeroo hunda haadha ishee gaafatti. Deebiin haadha ishee garuu callisuu qofa. Wanta samii dhufe lafti ba'aan dadhabdu jedhamaa miti. Osoo tokko lama jedhamu Bariiteen intala umrii 7 taate. Gaafiin Bariitee ammas dhuman arganne. Bariiteenis haadha ishee gaafachuu hin dhiifne. Haalli jireenyi Bariiteef haadha Bariitee karaarra waan ta'eef bakka dhaabbataa ta'e hin qaban. Garuu yeroo baay'ee aspaaltii naannoo caffee araaraa yookaan 6 kiiloo hanga daalattii yookaan kiiloo 4 jiru irraa hin dhabaman. Margaan namoota waanjoo hiyyummaa jalatti kufanii Finfinnee jiraatan keessaa isa tokkodha. Finfinnee ganda Mujjaa yookaan Shiroo Meedaa jedhamu keessatti haadha manaaf mucaa isaa wajjiin jiraata. Haati manaa Margaa Hinseenee Abarraa jedhamti. Mucaan ishee immoo Dureessaa Margaati. Dureessaan reefu ijoollee umrii 6 tahaara. Hinseeneen haati Dureessaa guyyaa mana namaa keessa hojjetaa ooltee galgala waan nyaattamu fudhattee galti. Nyaanni haati Dureessaa fuutee galtu irbaataaf gahaadha. Yoo irraa hafe immoo cireef ta'a. Ta'iin kun yeroo hundaa itti fufa. Jechuun koo ga'een haadha Dureessaa mana namaa keessa hojjetaa waan nyaataa fiduudha. Abbaan Dureessaa Margaan dargaggeessa cimaa humna ofiitti abdatu nama hojii humnaa kamiyyuu hojjechuu danda'udha. Garuu yeroodhaaf Finfinnee gabaa ganda Agamsaa yookaan Markaattoo jedhamu keessatti ba'aa konkolaataa buusa. Qarshii asii argatu immoo tokko osoo ittiin hin nyaatin osoo hin balleessin manatti hin gala. Haala jireenya maatii isaa keessatti gaheen Margaa mana kiraa kaffaluu fi wantoota biroo manaaf barbaachisan tokko tokko guutuudha.
Margaan nama gara laafessa maatii isaatiif waan gaarii yaadu of caalaa mucaaf haadha manaa isaatiif jiraatudha. Kanaaf jecha yeroo hundaa yoo hojii galus ta'ee hojii yoo deemu fageenya gamsaaf mujjaa yookaan shiroo meedaa gidduu jiru miila isaatiin deddeebi'a. Qarshii silaa geejjibaaf kaffalu immoo mucaa isaatiif kophee ittiin bitaaf. Jaalalli isaan qaban baay'ee namatti tola, nama hinaafsisa. Dureessaan mana barumsa mootummaa naannoo isaanitti argamutti barnoota barachuu eegaleera. Ilma hiyyeessaa ta'uusaa tilmaamuun nama hin dhibu. Yeroo hundaa kofoo daalacha baay'ee moofa'eeru fi shaamizii gurraacha tokko uffata. Yeroo baay'ee miila duwwaa yookaan kophee malee waan deemuuf hiriyyoonni isaa Abbabaa Biqilaa jedhaa maqaa masootiin waamuun. Guyyaa tokko bokkaan garmalee roobee mana haati bariitee fi bariiteen waraqataa fi gataa sharaatiin ijaarratan jalaa diige. Yeroon ganama keessa naannoo sa'aatii 12 akka ta'u tilmaamuun baay'ee nama rakkisu. Waqtiin isaa ganna baay'ee namatti dhaamota. Kanarraan immoo bokkaan roobaa waan jiruuf lolaan karaarraa waan argate hunda qulleessaa deemaara. Bariiteef haati bariitee oliif gad ilaalanii iddoo rooba itti caamsatan barbaacha eegalan. Yeroo kana namni miilaan daandirra deemu tokko hin jiru. Konkolaataa qofatu daandirra shiw jedhaara. Osuma deeman muka gaaddisaa tokko karaarratti argatanii jalatti rooba qophachuu eegalan. Bariiteen baay'ee qorrattee jirti. Akka nama busaa dhukkubsateetti qaamni ishee hundi hollataara. Muka jala dhaabbatanii rooba qobataa waan garaa isaanii wajjiin haasa'uu jalqaban. Osoo akkasitti wajjiin haasa'an daqiiqaan hedduu lufte. Ammas bokkaan dhima roobaara. Samiin bishaan gubbaarraa xub gochuu hin dhiifne. Yeroo booda bariiteef haati bariitee waan haasaan dhabanii akka nama waaqa roobaaruu taajjabaaruutti afaan qabatanii callisan. Afaaniin haa callisan malee keessi isaanii yaadaan fagoo deemeera. Roobni kan duraa caalii yandeessee roobuutti fufe. Yeroo kana haati bariitee sagalee qalloo harmee anka eenyutii jettu dhageette. Naatee waan dubbattu dhabdee maal jettee deebistee gaafatteen. Yoo gad jettee ija ishee keessa ilaaltuun imimmaan ija ishee keessaa akka burqaa bishaanitti xib jedhaara. Ijji haadha bariitee imimmaan ilmoo ishee argee garaan ishee obsa dhabe. Haati bariitee xiqqoo erga turteen booda waan jiru hunda har'a akka itti himuu qabdu keessa isheetti murteessite. Seenaa hunda jalqabarraa kaastee itti himuuf jettee miila ishee irra teesse. An abbaa koos ta'ee haadha koo hin beeku. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa naannoo Adaamaa Buttaa yookaan Maabiraataayilii jedhamutti dhaabbata daa'imman haadhaa fi abbaa hin qabne guddisu keessatti guddadhe. Akka namni natti himetti hordofaan abbaa koo osoo hin taane namicha yeroo an daa'imaa lafaan argee dhaabbata kanatti na fideedha. Kana jechuun koo hordofaan eenyu akka ta'ee fi maal akka fakkaatu hin beeku jechuu kooti. Maqaa koo Almaaz jedhee kan naa moggaase namoota yeroo sana dhaabbaticha sana keessa hojjetanidha. Almaaz hordofaa kan naan jedhaniif immoo namichi hordofaa jedhamu akka argannoo haala waan lafaa na argateefidha. Guyyaa tokko ganamaan akkuma ciree nyaannee kaaneen hojjetaan dhaabbatichaa tokko ijoollee 7 fuudhee akka Finfinnee deemuuf ta'uu fi isaan keessaa immoo an tokko akka ta'e oduun gurra na seente. Yeroo kana abbaa fi haati koo waan argaman natti fakkaatee keessi koo gammachuudhaan kabalaa dhahuu jalqabe. Turtii daqiiqaa muraasa booda kan jedhames dhugaa ta'e. Namichi jedhamu sun dhufee Almaaz, Maskaram, Gannoo, Kennaa jedhaa maqaa ijoollee 7 hundaa waamee akka Finfinnee deemnu nutti hime. Sababni gara magaalaa Finfinnee deemnuuf immoo dameen dhaabbatichaa nu keessa jiraannu sun hanqinaalee garaagaraa kanneen akka bakka bultii yookaan siree fi nyaata waan qabuuf yeroodhaaf damee dhaabbatichaa kan magaalaa Finfinnee jiru akka dhaquu qabnu nutti hime. Guyyuma sana hojjetaa dhaabbatichaa tokkoo fi ana dabalatee ijoollee 7 taanee laaqana booda imala keenya gara magaalaa Finfinneetti eegalle. Ani daandii dheeraa konkolaataan deemee waan hin beekneef konkolaataa keessatti hirriiba koo rafaa ture. Kanaaf jecha Adaamaa Finfinnee ga'uuf sa'aatii meeqa akka nutti fudhate hin beeku.
Yeroo buufata konkolaataa Horuu Faraaree yookaan Atoobis Taraa magaalaa Finfinnee geenyu sa'aatii 9:45 ta'uu namoonni lamaan tokko yoo walitti himan dhagaye. Akka tasaa konkolaataa keessaa buunee osoo buufata konkolaataa keessaa hin bahin namoonni ol loluu eegalan. Jeequmsa guddaatu uumame. Dacheen Finfinnee akkamitti nama sana hunda baadhachuu akka dandeette baay'een ajaa'ibe. Namni lubbuun keessa jirtu hunduu miila koonaan fiigi jechuu eegale. Kan miila hin qabne immoo lafarra akka qocaatti foqoqaa gara qalbiin yaadde yoo carraaqu ija kootiin arge. Anis ijoollee wajjiin jirru keessaa kan natti aanee jiru sirritti harkaan qabadhee gara inni yookaan isheen fiigu yookaan fiigdu kaachuu eegale. Fageenya dheeraa erga fiigneen booda namoonni dura asiif achi fiigan eessa akka dhaqan gaafii natti ta'e. Hamma yeroo kanaatti namni an harkaan qabadhee wajjiin fiigu dhiira yookaan dubra ta'us hin beeku ture. Daqiiqaa muraasa booda fuula keessa ol jedheen yoon ilaaluu dhiira akka ta'ee fi nama isa beeku ta'uu reefeen bare. Innis Kennaa jedhama. Guyyaan sun guyyaa roobii ture. Hiriyoota keenya kan wajjiin guddanne isaan adaamatti hafaniin nagaatti waliin jennee wal biraa deemne. Garuu isaan wajjiin gara magaalaa Finfinnee dhufneen osoo nagaa walitti hin dhaammatin adda galle. Anii fi Kennaan galgala guyyaa roobii san irraa eegallee jireenya daandii irraa jalqabne. Jettee osoo isheen itti himtuu roobni akka waan caamu ta'e. Yeroo kana bariiteen roobni caamuuf caamuu dhabuusaa homaa quba hin qabdu. Wanta haati ishee itti odeessaartu qalbii ishee fudhateera. Sana booda haati ishee barii roobni caameera. Kanaafuu deemnee ciree haa barbaaddannu ka'i. Kanaaf immoo yeroo biraa sitti himaa jettee osoo hin xumurin gara mana nyaataa yeroo hundaa hambaa fudhatanitti ciree barbaacha bariitee qabattee daandii qaxxaamurte. Margaan yeroo hundaa ganama sa'aatii 12tti hirriibaa ka'a. Wanti nyaatamu kan irbaata galgalaarraa hafe yoo jiraate nyaatee akkasumas dureessaa fi haadha manaa isaatiif hambisee gara hojii isaa deema. Hojiin sa'aatii kanatti hin eegalu. Miilaan karaa dheeraa waan deemuuf yeroon dhaqqabuuf jecha yeroo kana ka'a malee. Abbootiin qabeenyaa hedduun isaanii ijoollee isaaniitiif lakkoofsa akkaawuntii baankii yookaan baank akkaawuntii nambar bananii torbaniin yookaan ji'aan qarshii kuusuuf. Margaanis mucaa isaa dureessaaf jecha huqqubii galee torbaniin qarshii 10 kaffalaaf. Akka yaada margaatti qarshii kana kuusee dureessaaf kennee dureessaan abbaa qabeenyaa ittiin haa ta'uuf osoo hin ta'in mucaa isaatiif kopheef uffata bituufiif yaadeeti. Yeroon hin dhaabbatu inuma lakkaa'a. Osoo akkasitti jiraatan daqiiqaan sa'aatitti sa'aatiin guyyaatti guyyaan immoo waggaatti geeddaramee waggaa 4 dabarsan. Haati dureessaa akkuma isiin dura baratame ganamaan kaatee hojii hojjechuuf achumaanis lubbuu maatii ishee du'arraa baraaruuf gara mana hojii itti hojjettuu imalte. Iddoo itti hojjettu yoo geessu sagalee ulfaataa akeekkachiisa haaraa fi kan qalbii namaa cabsu dhageetti.